Hi, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii Rashaad Zeenuu jirtu baga jiraattanii baga isaa kana geessaniin isiniin jedha annagaa kooti alhamdulillah rabbiin galanna ga'u. Egaa baga guyyaa kana geenye walitti deebineen isiniin jedha. Egaa barumsi kiyyaarraa quraana akkamitti gadi buufannee quraana kan Sheekh Muhammad Rashaad Abdulleetiin barreeffame rabbi rahmata godhuu fi akkamitti irraa barachuu dandeenya afaan oromootiin juuzii takka irraa qabee haga juuza 30tti hanga liplaamaatti afaan oromootiin warri maanaa isaatii fi matnii isaa qara'u jechuudha. Kanayyuu ilaallaa jechuudha. Egaa appiliikeeshina sanas pileestoorii keessaa hidhattanii buufachuu illee ni dandeessu. Anis immoo viidiyoon dalagaaru kana jalatti diskiripshinii jala isiniif ka'a achirraa illee buufachuu ni dandeessuun isiniin jedha. Egaa warri haga yoonaa gara YouTube chaanaalii kootii hin dhufne akka dhuftanii subscribe, like, share illee kanaa gootanuun kabajaan isin gaafadhaan isiniin jedha obboleewwan kiyya. Egaa obboleewwan kiyya YouTube chaanaaliin kiyya kunoo isa kanadhaan isiniin jedha. Akkuma arguu jirtan Rashaad Zeenuu ka jedhu kana yeroo bakka kanatti subscribe bakka jettu sana tuqaatii mallattoo notification wajji isinii kan all jedhu irra godhadhaati. Na hordofaan isiniin jedha. Egaa akka wal jajjabeessinuun isiniin jedha ilmaan Oromoo. Egaa as bakka kana bakka viidiyoo jedhu kana tuqtanii viidiyoo hedduudha kanan gadhiisee jiru waa'ee aappii irratti waan isin barbaachisu as keessaa illee argachuu ni dandeessuun isiniin jedha. Laayikii illee naaf godhaa warri amma dura yuutuubii kiyya sabskraayibii naaf gootanii jirtanuun isiniin jedha. Egaa warri chaanaalii gurguddaa qabdanullee akka seentanii viidiyoo keenya illee sheerii nu gootanu akka of jedhatti illee nu maxxansitanu kabajaan isin gaafannaan isiniin jedha. Egaa ilmaan Oromoo walumaa guddifnu wal guddisuu irratti baay'ee tokko dadhabina qabna. Saba biraa yoo ilaalle jenneen baay'ee tokko tattaaffii godhu wal guddisuu irratti akka keenya miti. Nutis immoo jararraallee barachuu baanneyyuu ufuma keenyaaf yaannee waan kanarratti hojjennuun isiniin jedha. Galatooma. Egaa barumsi kiyyaarraa akkuma isiniif himee tafsiira afaan oromootiin jiruun isiniin jedhee pileestoorii keessatti tafsiira dhiifama. Egaa obboleewwan kiyyaa kunoo gubbaa irratti tafsiira quraanaa afaan oromoo jedhee barreessee jennaan fidee akkasitti waa hedduu keenyanaa baasee jiru. Islaamii musliimii afaan oromoo quraanii hiikaa quraana afaan oromoo jedha. Oonlaayinii quraanii inni kun oonlaayinii shabakaa malee hojjetu jechuudha. Inni kun shabakaa natti fakkaata garuu waan isan barree garuu waa hedduudha kan inni baasee jiru kunoo akkanatti seenaa quraanaa waa hedduudha kan inni jiru kunoo afaan oromoo jedha. Afaan oromoo mammaaksa afaan oromoo darsii quraanaa waa hedduu as keessaa argachuu dandeessu. Lakkoofsaan zikirii adda addaa qaba. Akkaataa salaataa akkaataa wadu'aa waan garaagaraa qaba. Yoo feetan kanallee buufachuu dandeessu. Salaata ibaadaa rabbii afaan oromoo jedha. Ammas immoo ingilish afaan oromoo diskiripshinii waa hedduudha gaas keessa seentanii gubbaa irratti yoo barreessitanii jettanii kunoo afaan oromoo qopheessuu fi barreessuu jedha. Garaagaraa jira. Angaruu kana nama qabadhee dhufee kunoo isa kanaa jechuudha. Akkuma arguu jirtan kunoo tafsiira quraanaa afaan oromoo ka jedhu kanarratti kiliigoonaa jechuudha. Amma waan an gadi buusee jiruu fi oppeen godheetan seenaa jechuudha. Yeroo akkanatti seentanii jettanu egaa inni kun beeksisadha. Kanaaf irraa deebistanii bakkuma suuraa quraanaa kana rukuttanii jechuudha. Kunoo bakkuma kana akkasitti rukuttanii yeroo kanatti rukuttanii jettan kunoo juuza tokko qabee haga juuza 30 kunoo akkuma arguu jirtan haga qul a'uudhu birabbin naas haga suuraa naasiitti kunoo fidee isinitti agarsiisa. Inni kun beeksisa. Kunoo akkasitti bu'ee jira jechuudha. Quraanni kun illee eessatti akka bu'ee Madiina moo Makka moo kunoo akkuma asitti ka'aa jira. Suuraan qul a'uudhu birabbin naasii Madiinatti bu'ee jedhaa jira. Akkasuma itti aanee 13ffaa keessatti suuratul falaqiin ilaaltu. Kunoo innis immoo Madiinatti bu'ee au Makkiyyiin jedha. Takkiin akkasumatti jira hunda isaayyuu kunoo dursa suuraan tun suuratul falaqii isin suuraa Madiinaati hoo ta Makkaatii keessatti mormatu jira jedhe kilaafatu jira jedhe Makka moo Madiinaa. Egaa rabbi rahmata godhuu fi Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee kunoo tafsiira quraanaa afaan oromoo barreessaan tafsiira kana Dr. Muhammad Rashaad Kabiir Abdulleetii akkana jedha jechuudha. Ammas immoo wannan isitti agarsiisuu barbaade kunoo bakka mallattoo kana tuqxanii xiyya sadan kana arguu jirtanii yoo feetan kalarii isaa kana sirreessituu ka jedhu kanarratti rukuttanii beeksisa bakka sirreeffamaa yookaan sirreeffama armaan gadi fayyadamuun baatirii moobaayila keessa akkasuma namootaan ija dhukkubsatanii baay'ee gargaaraadha jedhee bakkattii kana yoo hin bantuu jechuudha. Hin cuftu jechuudha. Akkanatti yooniif akka halkaniif guyyaa keessatti kun keessi yoo gurraacha feetan amma adiidha jechuudha. Yoo ija keessaniif sodaattanii bakka yoo feetan bakka xiyya kana rukuttaniitiyyi akkasitti bakka xiyyaa kana irraa cuftuu jechuudha.
bakka xiyyaa kana yoo akkasitti irraa cuftanii jettanii akkanatti ni addaata. Yoo immoo itti bantanii yoo itti bantanii jettan ni gurraacha'aa jechuudha. Akkanatti amma keessi isaa kun bakki quraanaa amma yeroo kanatti seenne jenneenne halkaniif baay'ee bareedaadha jechuudha. Yoo immoo guyyaa yookaan immoo isin immoo dukkaneessuu hin feene kanuma dhuftanii irraa cuftanii sana booda yeroo quraana keessa kaatti galu kunoo adiidha jechuudha. Reefuu gurraacha ture. Inni kun immoo bakki tuqaa sadanii kun immoo bakka tuqattiin sun immoo kunoo as keessa kaayonni garaagaraa jira. Qubee gurguddisaa fi xixiqqaatu jira jechuudha. Kana keessa qubee afaan Oromoo qubee gurguddoo fi xixiqqaa kunoo asirraallee barachuu dandeessu jechuudha. Kunoo waan garaagaraatu jira. Du'aa afaan Arabiitu jira. Isa immoo bakka kana tuqxanii argattu jechuudha. Kunoo tuqaasii kana. Isa amma karaawwanni yoo feetanis immoo kunoo gubbaa kanarrattis immoo bakka siitiin jedhu kana rukuttanii kunoo akkas gootanii bantanii akkas itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Egaa quraanni kun maashaallah waa hedduudhaaf kan inni isin gargaaru. Egaa faatihaarraa qabeeti quraanni kun egaa waa hedduudhaaf isin fayyada. Egaa suuraan faatihaa makkatti buute quraanni kun juuyin soddomman keessaa baqaraan eessatti bu'e imraan nisaa'iin eessatti bu'e maanaa isaallee wajjiniini jechuudha. Kunoo akkuma egaa fuulduratti kaa'ee alif laamii kana kunoo akka maanaa isaas afaan Oromootiin barreessee jira. Afaan Arabiitiin quraana jira. Afaan Oromootiin immoo maanaa isaa jira jechuudha. Hiikkaa isaa jechuudha. Egaa barumsi kiyya irraa kana fakkaata. Ilmaan Oromoo warri afaan kana dhageessanuu YouTube chaanaalii kiyyallee akka subscribe naaf gootanu laayikii illee hiriyoottan keessaniif sheerii naa godhaan isiniin jedha. Wala jajjabeessinu haga barumsa biraatiin walitti deebinu nagaa rabbii keessanaa tura. Baay baay.